Ila sunamatti masamu dala sunamatti masa. Jaalatti qofa nama jaalatti argachuun dandeessu. Kun rakkoon qabu bara abbu mutura jaalatan namatti mata. Eqee taa'ima dure. Deetii jaalatti tan itti ibsiti homaan as teessee na cinqaawatu. Ani qabattee xumureetan jira. Haasoo ammatii haasoo itu kana akka abbaan kee buutis hin dhageenye. Amma haasoo dhiisitee bishaan mana saaloonatti naaf fidee daddabeetiin dhufe. Jalani mo nam tokkattilles jalani mootinaayimme yaada garaa keetii hunda naayim aniitu akka hiriyaa keetiiti haati haadha jechuun akka hiriyaa keetii naayim hundaa'u. Nabiil. Naafati bakka jiru laal naafati lafa jira isaan gubbaa jira saayibu jireenyi hiyyummaa jira isaanoo isaawoo abbaa isii abbaa makiinaa haadha isii haadha makiinaa sadii anaafatoo warra makiinaa sadii dhiisi hofoo sadii hin qabne warra makiinaa jaha dhiisi jaakkeetii jaha hin qabne naafati. Garuu ijasa ugallalu nama na jaalatu fakkaata. Talatiyya jaalalti dhoo isaan qabdu eegasiif dhaqii gaafadhu gaamaa rakkoo qabette. Akkamittan gaafadhaadha? Tina jalaa miidhamurra yaada isaatiin odoo dhayxee gaafattee irra naa wayyaadha. Dubartiin hodhiirra gaafattee homaa qaanyii tokko hin qabu. Jaalalamaan rakkoo qabatteeti jaalalti yoo ati gaafattee ati jaalalaan miidhamurra dhayxee yoo gaafattee bareedaadha. Saniifuu yeroo gaafa duraanii naa gaafa naaf yabbaa keessa isaan na gaafate. Yeroo ammaan tanaatti ati miidhamurra dhayxee yoo gaafattee furmaata tokkoon dhufan fakkaata. Nuti miskiina taane jechuun jireenya keenya miskiina taane onnee tana qulqulluudhaan nama jaalatu ni ibsaaf sana. Aseemniif anaatu himaafi. Naaf turin beni, ulaa battee bakka bultuu dabba. Sadii adumaan mirkoonnaan jaalatti ammalaa keessatti gaarii kafna godhee. Ayah yang lebih rufe itu ini nama sejarah kau kamu. Ati dulu naik. Cuma saya berkhianat kalau jinjur asal vitamin. Gini yo khasa itu tidak terlajar tidak dia. Akka beda cuma sanggele itu terlalu marah saja. Minum akan anjit. Lagi itu nahi min anjit. Arab online itu tikar shot jabat uji mana itu kabisa nih finisi darbun kali ini barat. Kasih. Lagi tinggal garuk awal korma terkawat. Akas tangan gargaru kau. Fatih ada apa Fatih anu nih gargaran aja tak? Kita ni mis gele tiga. Anak tu sih mana? Waktu asimi ni marugalu. Isami dah berapa banyak nama dia? Enggak, Shiram. Kau tu yang nyuruh kan nak bersih ni maaf. Masih gargarun kau. Ini masih gargarun kau. Ya Rabbi Fatih mana gargari hote mereka minta dawwalu sudah jalan kastum talti balatu aku mantap memang.
Fatiha. Beek hayat. Hayat moo? Hayat isin jira.